amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaaf hundee akka godhataniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Namni tokko Waaqayyo tamamuudhaan lammaffaa erga dhalatee jireenya hafuuraa keessa erga galee booddee guddachuun hafuuraa akka isa barbaachisu walii wajjin ilaalaa jirra. Keessumatti ishee karaa walitti fufnee jechuudha. Dhalachuun foonii inni kan foonii seera uumaati waan ta'eedhaaf guddachuun seera uumaati. Namni guddatu yoo jedhee yoo dirqama guddate yoo dhukkuba qabaachuu baate. Kanaaf inni kun seera uumamaati. Dhalachuun hafuuraa garuu seera uumamaa qaba waan ta'eedhaaf ammas guddina isaa seera uumamaati qaba. Sagalee Waaqayyoo keessatti yoo ilaalle malee nuu galuu hin danda'u. Kanaaf Phaawulos iddoo kanatti isiniifan kadhadha jedha warra Efesooniin. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaa karaa hafuuraa isaatii humnaan guutummaa akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Keessi keessan akka jabaatu, keessi keessan akka jijjiiramu, isa hiika garaagaraarraa yoo ilaaltan keessi keessan iji keessa keessanii akka ifuuf jedha. Iji keessa keessanii akka ifuuf jedha. Iji hafuuraa iji keessaa akka ifuuf. Bara 1929 fi seenaa waldaa kiristaanaa kan dubbistanii Sunderland namni jedhamu tokko gaara Himiiliyaa jedhamu irratti ol ba'ee ergamaa Waaqayyootii bara 1929 nama ta'edha. Gaara sana Himiiliyaa jedhamu irratti ol ba'ee booddee namni sun hin argamne barbaadamee hin argamne. Waaqayyoo fudhatee kan nama qabaman nama jubbooti. Bara 1929 Waaqayyoo fudhatee hin butame bara kana keessatti nama jedhamu keessaa tokkodha namni kun. Yeroo baay'ee gara bosonaa deemee kadhata waan ta'eedhaaf Waaqayyoon inni kadhatu itti mul'ate Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos bara kana biyya arabaatti namoota meeqatti mul'ate namoota meeqa ulfina Gooftaa gaafa argan jijjiiramaa jiru Waaqayyoon itti mul'ate waan ta'eedhaaf maqaan isaa waraana ulfaata. Kanaaf nama kanatti Waaqayyoo gaafa mul'atu waa tokko isa gaafate Waaqayyoon Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa itti mul'atu waa'ee isa beeku, waa'ee isa qabu, waa'ee ulfina isaa gaafa inni gaafatu Gooftaan akkasii deebiseef namni jaamaa ta'e tokko waa'ee bifaa beekuu danda'a. Adii, gurraacha, diimaa maaloo jechuun dhaga'uu danda'a. Dhaga'uu danda'a waa'ee bifa garaagaraa qalamii garaagaraa. Garuu jisaa yoo godhameef malee maal akka fakkaatu beekuu danda'a. Oduudhaan garuu beekuu danda'a. Namni guddate, namni garmalee barate na baruu hin danda'u. Yoo namni gote mul'ise malee Waaqayyo eenyummaa isaa akka mul'ise. Yoo itti mul'ate malee namni investigeetii godhe, riisarchii godhe, akka kana fuuraa barate, PhD teoloojiitti qabate, PhD isa biyya lafaatti qabate na baruu hin danda'u. Yoo nufi koo fedha kootti mul'ise malee Sunderland deebi'u malee. Waaqayyo nu agarra. Waa'ee Waaqayyo barannaa soo namooti baay'ee baranii barreessu macaafa beeku. Waa'ee isaa dhagaa, Waaqayyo jaalala, Waaqayyo faradhaa, Waaqayyo gurguru dhagaanii namoota baay'eetu nu barreesse. Waaqayyoon arguun garuu kan biraadha. Waaqayyoo fuula arguun kan biraadha. Har'a namoota Waaqayyoo keessaa namoota tokko isitti agarsiisuu barbaada. Waaqayyoon beekna si'anii warra deddeebi'aa turan keessaa macaafa Iyyoob kanaa wajjin yoo baafatan baay'ee gaarii. Irra darbee Waaqayyo rakkina keessatti sirriisa namatti mul'isa, bal'ina keessatti sirriisa namatti mul'isa. Karaa rakkinaa miti karaa bal'inaa Waaqayyo isa nutti mul'isu. Ameen jennu. Darbee Iyyoob boqonnaa 9. Waa'ee seenaa Iyyoob beektu Iyyoob boqonnaa tokko abra keessan maal jedha nama Waaqayyoon sodaatu, nama Waaqayyoon jaallatu, nama tolaa, nama bulchu jedha. Waa'ee Iyyoob gaafa laata jechuun kun Iyyoob garuu ijoollee Israa'el keessatti nama oosudha, nama iddoo biraati. Waaqayyoon oduu isaa dhaga'ee Waaqayyo sodaatamaa Waaqayyo guddaa jechuun dhaga'ee booddee akka seenee Waaqayyooti nama jiraachaa ture. Kanaaf waa'ee Waaqayyoo namarraa dhaga'eera. Waa'ee Waaqayyoo gaafa Iyyoob ilaalu baay'ee Waaqayyoo jechuu dandeenya. Sagalee Waaqayyoo gaafa qorannu garuu Iyyoob fuula Waaqayyoon argee miti. Amma dhumaatti qonnaa qotamee lama guutuu gaafa laatu dhumarratti Waaqayyoon arge malee Waaqayyoon hin agarre. Waa'ee Waaqayyoo oduuma dhaga'ee kan inni haasa'aa ture. Iyyoob boqonnaa 9.
soddomii lamaaf soddomii shan waliin wajjin dubbifanname akkas jedha heddii bajaaf sadiirra jira akka kumoofaa gaafa inni tammaaf akkas jedha akka walii wajjin firdiitti dhiyaannee deebiisaaf hin kennineefi inni akka koo nama gonfate miti waaqayyo jira isin ofumaa dhiitu anamma isin miti waanuma kana godhate waan tokko waan gaafa dhufaman araarsa namuu dura galu malee anuma araa waaqayyo guddaa baraarsa kun dura galu sodaachisuu fila leessa sodaachisuu waan irraa hafu malee waan waaqayyo jedhu beekaa amma inni waaqayyo akka nuti yaada waaqayyo akka namaatti yaada waaqayyo akka namaatti yaada amma meeshaa isaa nama raawwatanii waaqayyo bishaan konyeen kan inni walitti qabee jedhe harka sadii keessaa harka lama bishaan biyya lafaadha konyeedha samii taa'uu kan safaree jedhe aduun lafa caalii jedhu gaafa nuti mooraa saayintistoota nuyi dhageenye malee beeku manas akkasuma jedhanii aduu kan caaltu immoo pilaanetota meeqatu jira jedhe samii aduun immoo samii kana guutuu hin dandeenye waaqayyo hafuura waan ta'eef sammuun keenya xinnoon waaqayyoon guddaa baruu hin danda'u waaqayyo ofiisaa limiti godhee nutti mul'ise malee waaqayyo nu agargaa warri beekama cafamaa jiru anthropology ni jedhamu anthropomorphism jedhamu irraa dhufe waaqayyo nama fakkaate Abrahaam faatu waaqayyo nama fakkaate Musee faatu mul'achaa waan ture nama miti waaqayyo nama fakkaate sammuu namaatiin limiti godhee mul'achaa ture nama ta'ee karaa Yesuus raammoo ta'u akka namarra jiraatu waaqayyo nama raammoo dha jedhe yaa'u ofiisaatiin gadi deebisee dhufe waaqayyo ofiisa karaa nagaadhaan namatti mul'achuudhaaf malee waaqa guddaa ta'e kan waaqa hafuura ta'e kan warroota kan nan caala jedhee iyyoo waa yaadee fi utuma waaqayyoon argee kan mul'ataa jira. Amma waaqayyoon argee waaqayyo garuu nama miti amee jennu waaqayyoon argee akkuma inni jirtu kanaaf kan gaafa namni adeemsistu hin jirtu. Iyyoo 13 irra sirriitti garuma argan. Ani garuu isa hundumaa danda'u wajjin nan dubbadha. Dubbii koos waaqayyoon nan falmadha. Tuman falma waaqayyoon argee. Waaqayyo garuu nama miti. Waaqayyoon gaafa nama poolisa kan waliin jiran malee abbootii tokko waaqayyoon falmuu hin danda'amu waaqayyoon waa gargaaru. Namni gaafa waaqayyoon nama falmaa'u waaqayyoon lafa kaataa jiru waaqayyoon wallaalee waaqayyo nama miti maqaan isaa ulfaatu. Iyyoo beeka inni garuu amma hin beekne as keessatti haasaa namaatiin beekama namni waaqayyoon beekuuf wallaaluu isaa. Guddachuuf ijoollee ta'uunsaa iyyoo 11 deemaa akkas jedha. Ani immoo peejii 11 jedha yoo mul'ise jedha 11 irraa akkas jedha. Akka isa namaaf nama walitti araarsuutti namni namaaf waaqayyoon walitti araarsu utuu argame akkam gaariidha jedha. Dubbiin kun waaqayyo wajjin malee namaa wajjin jedhu namaa wajjin miti jedhu maaliif warra bukkee isaa gaafa laalu warri taasaa jiran kuni waan isa biyya gara garaatti kan isaan filosoofa. Waa'ee filosoofii malee waa'ee sagalee waaqayyoo waan beekanii qaban. Ilaalanii immoo oduu waaqayyo hojjetu gaafa dhagaa'e kan kumoo baala waan ta'eef waaqayyo nama saafoo munii eebbisa hin guddisa hin bal'isa hin beeku malee waaqayyo rakkina keessa nama dabarsa jedhu beekan jedhanis hin beekan. Kanaaf yaa'iyyoo inni sirra jeetu cubbuu keerraa qaba afaan keenya itti baramsaani. Iyyoo immoo afaan keessa qabataa qulqullummaa koo isin caala. Ani waaqayyo wajjin dorgoma. Utuma waaqayyoon argee anamma komeen mul'atu koo waaqayyo wajjin nama walitti waraansu argamna waaqayyo walitti waraansu qaba. Komeen walitti himaa. Haa ta'e waaqayyo nu argaa